Hello, akkamiin nagaa fayyaa? Kunoo har'aas gaa paartii sadaffaa Global Affairs qabannee deebinee jirra. Akkuma beekamu paartii tokkoffaa fi lammaffaa mata duree daleenneerra. Waan guddaa irraa barattan jenneet abdii qabna. Kanaafuu gaa har'aan tana kunoo mata duree filatamaa mata duree bareedaa waliin ibsuu deemna. Fataa Zanaa Qanaa jechaa mata duree paartii sadaffaa Actor of International Relationii wal ilaalla jechuudha. Lammaffaa keessatti International Relationii ilaallee turre hariiroo addunyaadha. Achi keessatti hiikumasiitii fi akkasuma waan takka waa'ee isiidhaa ilaallee mata duree kana irratti wanni ilaallu hariiroon addunyaa tun ni gaggeeffamti dhugaadha. Hariiroon addunyaa ogguu gaggeeffamtu kophaa isiin gaggeeffamtu nama isiin gaggeessu jira. Caaluma jedhee biyyi takka ogguu hariiroo wajji gaggeessitu namaan gaggeeffamti malee kophaa isiin deemtu. Kanaafuu hariiroo addunyaa eenyu gaggeessaadha? Nama gaggeessu sana haasofnaa jechuudha. Actors jechuun taphataa hariiroo addunyaa jechuudha. Taphataa oggoonu taphataa kubbaa miilaa osoo hin ta'in nama hariiroo addunyaa keessatti gahee guddaa taphatu jechuudha. Nama biyyaa fi biyya walitti fidu, nama ispoortii fi ispoortii walitti fidu, nama ispoortii takka irraa bakka bu'ee kaa'u, biyya takka irraa bakka bu'ee biyya biraa irratti hariiroo biyya biraatii wajji uumu yookaan nama warshaa yookaan dhaabbata beekamaa tokkorraa dhaabbata beekamaa biraatii wajji waliigaltee uumee yookaan muuxannoo san itti wal jijjiiran waa nama sana haasofnaa jechuudha. Kanaafuu actor of international relation hariiroo addunyaa keessatti taphataan hariiroo addunyaa eenyu kan jedhu. Who is actor of international relation? Kanaafuu mata duree akkaan bareedaadha. Mata duree nama hin dhibne mata duree waa afurii jaha jala state actors, non-state actors, sub-state actors. Mata duree hanga kana hubannaan ammallee mata dureen kun mata duree akkaan murteessaadha. Kan fatanarraa illee hafuu hin dandeenye. Kanaafuu mata duree sirriitti hubatamuu qabudha. Har'aan tana yeroo bijee mata duree kana sirrii waliin ilaalla. Namoonni viidiyoo kanaaf haaraa taatan viidiyoo kana sirrii ilaaltanii YouTube isaatiillee subscribe, share gootanii akka irraa fayyadamtan keessaafuu viidiyoon kun afaan Oromootiin kan dhiyaatu sirriitti akka waan takka irraa hafnetti isin ibsuudhaaf ni yaalla. Kanaafuu itti dhiyaadhaa sirriitti irraa baradhaa yeroo dadhabdanii fi yeroo teessanillee viidiyoon kun yeroo ati laayibarii dhaqxee dadhabdee dhuftee doormii ta'e irra teessee illee harma qal'aadhaan laaluu dandeessa. Kanaafuu sirriitti itti dhiyaadhaa irraa baradhaa isin jenna kallattumaan karaa viidiyoo teenyaa deemnaa jechuudha. Actors are those who play a dominant role in the international system or politics or economic relation. Actors kan nun taphataan are those warreen who play dominant role gahee guddaa taphatan. Dominant role jechuun gahee gurguddoo gahee leencaa warreen taphatan jechuudha. In the international system seera idil addunyaa keessatti yookaan international politics sirna siyaasa addunyaa keessatti sirna siyaasa diinagdee hariiroo diinagdee waliin uumuu keessatti warreen gahee guddaa taphatanii jechuudha. Hariiroo gahee ikoonoomii keessatti siyaasa keessatti sirna diinagdee garagaraa keessatti warreen qaama isaaniirraa yookaan qaama bakka bu'anirraa bakka biraa dhaqanii gahee guddaa taphachuu danda'an actors jennaan. Kanaafuu actors jechuun namicha yookaan namoota gahee leencaa taphachuu danda'an sirna siyaasaa haa ta'u paartii takka irraa bakka bu'ee siyaasa gaggeessaa haa ta'u diinagdee takka yookaan dhaabbata tokko bakka bu'ee dhaabbata bakka biraatii wajjin waliigaltee mallatteessee waan feermisa takka dhaabbanni biizinesaa san barbaadu fiduu haa ta'u muuxannoo dhaabbata bakka biraa irraa qootachuu haa ta'u namichi gocha kana raawwatu kun actors jedhama. Kanaafuu actorsiin kun bakka tokkoffaa state actors taphataa mootummaati. Haa mootummaa irraa bakka bu'ee nama diinagdee addunyaa keessatti gahee guddaa taphatu. Mootummaa irraa bakka bu'ee jechuudha. State actors jechuun. State actors gaaffii irra guus gaafate waa'ee state haasa'u qaba bakka.
gaafichiisan yoo isteetii ta'e. Isteet actors kan jennuun taphataa mootummaa jechuudha. Taphataa mootummaa jechuun maal jechuudha? Namicha mootummaarraa bakka bu'ee gahee mootummaan taphatu san taphatu maal jennaan isteet actors jennaan. Are those kanneen who fulfill warreen guutan jechuudha. Attribute of state amala mootummaadhaa haa gumaacha mootummaa explained in presenting section section amma dura dabarsine keessatti sharxii mootummaa haa ulaagaa mootummaa warreen guutuu qaban ulaagaa mootummaa warreen guutuu qaban san kan jenneen san kana guutanii mootummaa bakka bu'anii warreen socho'an tokko state actors are those who fulfill attribute of state amala mootummaadhaa explained kan ibsame in the presenting section paartii tokkoffaa keessatti amalli mootummaadhaa yookaan ulaagaa mootummaa maal fa'a inni tokkoffaa population lammaffaa defined territory sadaffaa sovereignty afraffaan recognition mootummaan hanga kana qabaatee namichi mootummaa waan hanga qabu kanarraa waan mootummaan guutuu qabu kanarraa haa ulaagaa mootummaan guutuu qabu kanarraa bakka bu'ee deemee waan salaa mootummaan raawwatu sun raawwatuun maal jedhama state actors jennaan jechuudha. Previously yeroo darbe jechuudha paartiiwwan keessatti state were the key to state maal turte inni qulfii yookaan even ilmaatu the only actors in the international relation realist view akka ilaalcha realist view gaddeemee waliin ilaala booda ammaaf akka ilaalcha realist view jettanii qabattan akka ilaalcha realist viewtti isteetii bichaadha namni taphataan addunyaadha isteetii bichaadha bakka isteetii yoo hin jiraanne namni biyyattii bakka bu'ee dhimma biyyattii san raawwatu yookaan aktara addunyaa aktara biyyattii namni ta'u hin jiru akka realist viewtti. Kanaafuu state actors jechuun kan dubbanna kanaa jechuudha. Non state actors kan biraa non state actors jechuun akkuma maqaa isaa irraa ibsuuf yaalametti warreen mootummaan ta'in jechuudha. Miti mootummaa jechuudha. Non jechuun miti haa afaan keenya tokko ibsinu non jechuun miti jechuudha. State actors jechuun mootummaa warreen ta'in jechuudha. Warra mootummaa bakka hin buune jechuudha. Kan bi individual nama dhuunfaa ta'uu danda'a. Gruupii ta'uu danda'a. International government organization ta'uu danda'a. Sirriitti baafadha maqaa kana international government organization waan jeebichaadhaaf state actors hin ta'u. NGO non government organization firms multi nation corporation jechuun dhaabbata biizinesaa kan ofiisa haa waajjira isaa biyya hedduu keessaa qabu jechuudha. Fakkeenyaaf Safaariikoom yoo fudhatte Keeniyaa keessaa ka'ee Itoophiyaadhaan Soomaaliyaan Ugaandaa bakka hedduu keessaa qabu maal jennaan firmis multinational nation corporation jennaan. Fakkeenyaaf Safaariikoom yookaan transnational corporation dhaabbata biizinesaa kan daangaa biyya hedduu qaxxaamuree jiru. Kunis non state actors jedhama. Sirri qabadhaa maqaan kun waan sirri qabatamuu qabu. As keessaa wanni nama shawwatu yoo jiraate booda international government organization jecha governmentii as keessa jira. Jechi governmentii kun isteetii hojii walitti hin fidu jechuudha. Kanaafuu jechi NGO oguu jedhus governmentii wanni jedhamu state actors deebisaa keessa godhuu qabdu jechuudha. Terrorist organization dhaabbata shororkeessaadha. Dhaabbanni shororkeessaa adda jira jechuudha. Kunis mootummaa miti. Religious dhaabbata amantii, ispoortii dhaabbata ispoortiidha. And entertainment organization dhaabbata entertainment organization dhaabbata fataa zanaa qanaa jechuudha. Bakka dhaabbata bashannanaa UNS takka nama darbu jechuudha. Dhaabbatti bashannanaatis non state actor yookaan miti mootummaadha. Isaan kun which are not organized by state mootummaan hin qindeessu yookaan mootummaan olii gadi hin oofu mootummaan hin hoogganu jechuudha. Non state actor hogganu
due to the ICT revolution sababa warraaqsa internetiin takkaa'u warraaqsa ICTtiin and the influence of international trade sababa daldala addunyaa sababa dhiibbaa daldala addunyaa daldalli addunyaa innaa guddachuurraa kan ka'e ta'u dhiibbaa inni fidurraa kan ka'e are playing great role beyond their state sababa dhaabbanni addunyaa ka'uudha sababa daldalli addunyaa kan nama dhuunfaadhaa sadarkaa guddaa irra ga'ee ka'u ga'ee leencaa waan taphateef mootummaa oolte sababa inni kun mootummaa oolteef nan isteet aktariin uumame jechuudha. Osoo mootummaan hin fedhin dhaabbanni daldala addunyaa kan nama dhuunfaadhaa mootummaa ooltee gahee leencaa taphachuu eegalee sababa kanaaf nan isteet aktar jedhamee jechuudha. As there are various connecting issue akkuma dhimmi garaagaraa kan wal qunnamsiisu jiru such as business ni religious amantiin wal qunnamuu ispoortii security eegumsa education barumsa culture aadaa health we can have multi state biyyoota hedduu qabna and non state act in general magaalattuu biyyoota gurguddoo garaagaraa qabna jechuudha. Kanaafuu non state act jechuun warreen mootummaa hin tahin kan sababaa isaan cimuutiin ka'u warraaqsa garaagaraa osoo gaggeessanii dandeettii mootummaa ala ta'anii warreen jiran jechuudha. Dhaabbata miti mootummaa kan garaagaraa kanaa jechuudha. Sub-state actors kan biraadha. Sub-state actors jennuun kan be political party. Sub-state jechuun akkuma maqaa isaanii ibsutti walakkaa mootummaa jechuudha. Walakkaa mootummaa jechuun kan be political party. Paartii siyaasaati. Interest group garee fedhii qabdu. Sub-state actors jechuun warreen silaa carraa argate biyyattii sana bulchuu danda'u jechuudha. Saniif walakkaa mootummaa jedhamte jechuudha. Maqaan kun kan nameef jechuudha. Kanaafuu warroonni hanga sadeen dubbanne kun taphattoota international relationii jedhamanii jechuudha. Level of analysis in international relation sadarkaa gamaaggamuuti kuni actor of international relationiin warreen hariiroo addunyaa gaggeessanii. Level of analysis international relation ammoo sadarkaa hariiroo addunyaa itti gamaaggamanii jechuudha. Sadarkaa hariiroo itti gamaaggaman yoo jennu how we are going to examine single international phenomena from perspective different level. How we are going to examine akkamii qorachuu deemna a single international phenomena international phenomena haala addunyaa qeenxee tokko akkamitti ibsinaa from the perspective different level sadarkaa garaagaraa irraa haala addunyaa qeenxee tokko akkamitti ibsinaa is it possible ni danda'ama to evaluate phenomena amala kana ibsuu ni danda'ama by single level analysis sadarkaa dhiphoo takka irratti ka'uu sadarkaa qeenxee takkaan haala addunyaa kana ibsuu ni danda'ama sadarkaa qeenxee irratti by level analysis sadarkaa gamaaggamuu irratti we refer to roles or implication of each level for or against happening of international event phenomena or issue. Sadarkaa gamaaggamuu irratti we refer to roles or implication gaheen nuti ibsuu dandeenyu sadarkaa garaagaraa irra dhaabbannee ka'uu sadarkaa walii faallaa irra dhaabbannee amala international relation ka'uu dhimma addunyaa ibsuu ni dandeenya. Qeenxee irraa ka'uu waan takka irra dhaabbannee accordingly haaluma international relations scholars have proposed various level of analysis. Akkuma beektoonni addunyaa sadarkaa garaagaraa irra dhaabbatanii international relationii gamaaggamuu danda'anitti nutillee gamaaggamuu dandeenya jechuudha. These are first individual level analysis sadarkaa nama dhuunfaa irra dhaabbannee lama state level analysis sadarkaa biyyaa irra dhaabbannee sadi group level analysis sadarkaa dhuunfaa irra dhaabbannee sadarkaa garee irra dhaabbannee hariiroo addunyaa gamaaggamuu dandeenya. Afur
system level analyze sadarkaa sistemaa rahaa'u sadarkaa teeknikaa dhaabbanne hariiroo addunyaa ilaaluu dandeenya jechuudha. Continued individual level analyze refers to perception sadarkaa dhuunfaa irra dhaabbannee hogguu hariiroo addunyaa hogguu ilaallu refers to perception haala waan takka itti hubannu haa itti ilaallu choice haala filannoo ta'u and the action of individual human being gocha nama dhuunfaa tokko kan itti ilaallu as their emotion miira isaadha biological factors haala uumama isaadha psychological factor akkaataa inni itti yaadu for the phenomena we are dealing with waan nuti hojii deemu jiru kana jechuudha. Fakkeenyaaf North Koreaan manni Dabub Kooriyaa biyyi Kim Jong isa kana dhuunfaan laallee inni kun waan badaa ta'eef biyyi sun illee hin badduudha. Haala biyya tanaa ilaaluu hin dandeenya jechuudha. Sababa pirezidaantiin biyyattii gaarii ta'eef haalli biyya sanii gaariidha. Sigalte sababa imooshina haalli isaa gaarii ta'eef amma sababa pirezidaantii Eertiraa hogguu fudhanne pirezidaantii Eertiraatii fi pirezidaantii Itoophiyaa Dr. Abiy fudhannee hogguu ilaallu Itoophiyaa fi Eertiraan hariiroon isiidha hariiroo nama dhuunfaatii jedhamtee yeroo hedduu ni qomatamti. Akkami jennaan yeroo Prime Minister Dr. Abiy Ahmed fi pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afwerqii isaan ittiin haala dhuunfaa isaaniitiin ittiin gaarii hojii turan hariiroon Itoophiyaa fi Eertiraadha hariiroo gaarii turte. Kanaafuu hariiroon isaanii hariiroo nama dhuunfaati. Nama dhuunfaa wajjin hogguu wal lolte hariiroon biyya lamaanii ni baddi jedhamtee yaamamti. Kanaafuu individual level analyze hogguu jennu hariiroo addunyaadha sadarkaa nama dhuunfaarra dhaabbannee hogguu ija manzaraa sadarkaa nama dhuunfaa kaannee hogguu laallu individual level analyze jennaan bakka. In this case we cannot undermine the individual leaders behavior. We cannot undermine gabbuusuu hin dandeenyu individual leaders behavior. Amala nama biyyattii hoogganuu dhiisuun hin ta'u as keessatti. Maaf jennaan amala biyya sanii ilaalleeti kan hariiroo biyya tanaa gamaggamnu jechuudha. Amala nama dhuunfaa amala hoogganaa dhuunfaa ilaalleeti. Kanaafuu individual level analyze keessa wanni kanneen maqaa keessaa kamtu individual level analyze keessa guusin jee waa'ee nama dhuunfaa waa'ee xiinsammuu nama dhuunfaa waa'ee miira nama dhuunfaa waa'ee uumama nama dhuunfaa hogguu haasa'u individual level analyze jennaan bakka. And akkasumas his or her sphere of influence in everyday phenomena in international politics. Ammallee his or her sphere individual ammallee kallattii dhiibbaa isaa yookaan kan isiidha. Isiin siyaasa guyyuu keessa gaggeessitu keessa qabdu namni dhuunfaa san maal jennaan individual level analyze jennaan. Having individual behavior in mind. Amala nama dhuunfaa sammuu keessa qabadduuti. Takkaa'u fakkeenyaaf amala Isaayyaas Afwerqii pirezidaantii Eertiraadha sammuu keessa qabaddu jechuudha. Yaaqina kuusaa. We analyze situation gamaggamuu dandeenya. Phenomena amala from individual perspective. Amaluma Isaayyaas Afwerqii ilaallee Eertiraan maal akka taate gamaggamuu dandeenya. Amaluma Prime Minister Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed ilaallee amala Itoophiyaadha laaluu dandeenya jechuudha. Continued. Kanaafuu individual level analyze fi state level analyzing tokko miti jechuudha. Sadarkaa nama dhuunfaarra dhaabbannee haala siyaasa dinagdee biyya takkaa laaluu fi biyyattuu mataa isii irra dhaabbannee laaluun garagaraa jechuudha. Amma kanaafuu biyyattii irra dhaabbannee laalama. Continued. State or domestic level analyze sadarkaa biyyaa irra dhaabbannee gamaggamu. Sadarkaa biyyaa state or domestic level of analyze. Kana jechuun sadarkaa biyyaa irra dhaabbannee state yookaan domestic jechuun biyya jechuudha karaa biraatiin.
Fakkeenyaaf domestic animals oguu jee bineensota biyya keessatti argaman bichaa jechuudha. Biyya jechuudha. Kanaafuu yoo fedhe fatanaa irratti yookaan qormaata irratti domestic level analysis jechuu danda'a. State level analysis jechuu danda'a. Maqaan lamaan kun akka siin shawwanne jechuudha. Sadarkaa biyyaarra dhaabbannee biyya takka gamagamuu dandeenya. Akkam jennee analysis of event or situation from the state perspective. Manzaraa biyyaa haa jennee haala biyya sanii gamagamuu jechuudha. Bakka event jechuun ta'iinsa. Situation yookaan ta'umsa. Event jechuun ta'umsa yookaan situation haala from the state perspective. Haala biyyaarra dhaabbannee walitti dhufeenya addunyaa kana gamagamuu danda'u jechuudha. Here asitti behavior of individual. Amma kaa amalli nama dhuunfaadhaa sadarkaa biyyaarra jirraami. Sadarkaa biyyaarra guu jiru. Behavior of individual. Amalli nama dhuunfaadhaa. How amalli Dr. Abiy Ahmed may not exactly take into consideration. Amma fudhatamuu hin qabu jechuun maal ta'an? How fudhatamuu dhabuu danda'a amma? Maaf jennaan inni sadarkaa individual level analysis keessatti waa'ee individualii haasofna malee as keessatti may not exactly take into consideration. Fudhatama hin qabu jechuu bakka as keessatti waa'ee individualii haasofna jechuudha. Waa'ee maali malee? Waa'ee state yookaan domestic level analysis malee. But for instance, fakkeenyaaf the failure of state institution dhaabban kufiinsi mootummaadhaa jechuudha. Kufiinsi dhaabbata mootummaadhaa yookaan orgaan dhaabbanni are part of state level analysis. Sadarkaa gamaagamiinsa biyyaati. In this case, haala kana keessatti we are dealing with the behavior of the state in general. Kanaafuu state level analysis yookaan domestic level analysis maal laallaa? Amala biyya takkaa tan isiin akka waliigalaa qabdu. Amala biyya takkaa isiin akka waliigalaa qabdu laalla malee waan bira laallu jechuudha. Behavior of state in general. Behavior of state in general jenne asirratti ammoo individual level analysis irratti behavior of individual in general jennaa jechuudha. Fakkeenyaaf for example kanaafu there are states which are warmonger and aggressive through use of domestic institution as a means. Kanaafu warmonger jechuun biyya takka tan nama lola kaasuu jaalatu. Aggressive yookaan nama garaa jabaatu. Biyya garaa jabaatu. Through use of its domestic institution as a means. Dhaabbata biyyattii san keessa jiru laaluudhaan biyyi tun aggressiividha. Warmongeriidha. Biyya waraana kaasuu jaalattu jennee tilmaamuu dandeenya. Sadarkaa domestic level analysis laallee biyyattii san amala isii laallee jechuudha. Continued group level analysis sadarkaa groupii irra dhaabbannee sadarkaa akkana jechuun paartii biyyattii keessa jirtu fa'aa laallee fakkeenyaaf biyyattiin Itoophiyaa keessa jirtu paartiin Itoophiyaa keessa jirtu nagayaa yoo sochoote filannoo karaa gaarii ta'een osoo danqaan hin jiraatin gaggeessuu dandeesse. Paartiin biyyattii keessa jirtu yoo bilisummaa qabaatte paartii mataan laallee yookaan guruppii akka gareetti biyyattii keessa sochootu. Guruppii tan biizinasa haa taatu, tan barnoota haa taatu, tan intarteementii haa taatu, guruppiin sadarkaa guruppii wayiirra dhaabbannee international relationii tilmaamuun maal jedhama? Group level analysis jedhama jennaan. It examine group level analysis kun examine ni qorataa effect bu'aa yookaan or influence dhiibbaa of the group above. Groupin arma olii jirtu sun individual or below the state level. Group jechuun nama dhuunfaa irraa oli and below the state level. State gadi nama dhuunfaatiin nama dhuunfaa irra hedduudha. Below the state level jechuun mootummaa illee ta'uu hin danda'an mootummaa gadi. Galtee akkasii jechuun group jechuun.
such as kanneen akka group level analysis kun eenyu faadha? Such as the role of association dhaabbata akka walii gurmaa'insa garaagaraa loobistii warreen siyaasaa aktiivistii warreen aktiivistoota political party garee siyaasaa warreen kun maal jedhama group level analysis jedhama isaan kanarra dhaabbannee hariiroo addunyaa gamaggamuu sadarkaa gruupii irra dhaabbannee jechuudha. System level analysis jechuun sistama irra dhaabbannee sadarkaa irra dhaabbannee sadarkaa irra goonee waan takka sadarkaa irra goonee gamaggamuu jechuudha. System level analysis kan jennuun examine influence or outcome of international system it include whole state. Tungaama biyya hunda if keessa hammatee dhiibbaa qabu bu'aa biyyi takka siyaas dinagdee addunyaa keessa qabdu hogguu ilaallu system level analysis jennaan. System level analysis kan biraarraa kan inni adda itti ta'u maal jennaan whole state jechuudha. Whole state jennaan biyya biraarraa itti adda ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf whole state kan jennuun kun whole state nama group level analysis fi individual level analysis fi akkasuma ammas state level analysis wajjin waliin fakkaatu. Whole state haa qabu system level analysis dha bakka. System level analysis dha jechuudha. Akkasumas by system level analysis we analyze international phenomena through considering the nature and the structure of international system. System level analysis irratti wanti nuti gamaggamuu hin teenyu haala addunyaadhaa biyya hunda keessa hammatee caasaa sirna addunyaa kan ittiin gamaggamnu jechuudha. System level analysis jechuudha. Since it is influenced by the world system. System level analysis kun wanni inni dhiibbaan irra gahamuun political economic situation haala siyaas dinagdee power of state sadarkaa wanni aangoo biyyattii qabu aangoo humna biyya takka at international level sadarkaa addunyaatti determines the phenomena we are dealing with. Haala nuti keessa jirru takka biyyi takka sadarkaa addunyaatti haala nuti keessa jirru takka akkamiin murteessuu dandeessi kan jettuudha jechuudha. Kanaafuu madura kana level analysis international relation keessatti waa afur laalla jechuudha. Sadarkaa hariiroo addunyaa gamaggamuu keessatti tokkoffaa group level analysis tokkoffaa individual level analysis sadarkaa nama dhuunfaa irra dhaabbannee hariiroo addunyaa gamaggamuu waa individual level analysis jechuun bakka asala wanni haasamuu qabu waa'ee nama dhuunfaa irra dhaabbannee hariiroo addunyaa gamaggamuu jechuudha. Lammaffaa state or domestic level analysis sadarkaa biyyaa irra dhaabbannee manzaraa biyyaa kaannee hariiroo addunyaa gamaggamuu osoo as keessa waa'ee nama dhuunfaa haasawin. Katteanu group level analysis sadarkaa groupii biyya sanii ilaallee kaa'u manzaraa groupii kaayannee kaa'u manzaraa warra aktiivistoota political party garee siyaasaa aktiivistoota kana laaluudhaan hariiroo addunyaa murteessuu jechuudha. Group level analysis jechuun system level analysis jechuun kun bakka hunda walii qabata. Abbaa sadeenuu walii qabatee dhimma biyyattii laaluu jechuudha.